warri mobaayiliin isin jalaatti kufe mobaayiliin lama iddoo kana jiran bilbilina booda hin fudhatu. Kanaaf amma lubichi Zakkaariyaas gara mana qulqulleessaa yeroo galu carraan isa qaqqabeetu. Maal isa qaqqabeetu? Luboota warra kaan irraati aarsaa akka dhiyeessuuf carraan isa qaqqabu. Aarsaan inni dhiyeessuuf kan gale immoo aarsaa maaliiti? Aarsaa maaliiti? Aarsaa itaanaati. Aarsaa maaliiti? Aarsaa itaanaati. Har'a mana kiristaanaa keessatti itaanni aarsaa ta'ee inni yaada. Inni yaada miti? Wangeela Luqaas boqonnaa tokko irratti kan nu barsiisa. Zakkaariyaas fuuldura Waaqayyootti aarsaa itaanaa dhiyeessuuf gale. Qulqulluun Gabri'eeliin samiirraati gara eenyutti dhufe? Gara eenyutti dhufe? Gara luba Zakkaariyaas. Har'as ergamaan Waaqayyoo gara keenyatti ta'u. Har'as ergamaan Waaqayyoo mirga keenya haa abbatu. Mirga Zakkaariyaas ergamaan Waaqayyoo qulqulluun Gabri'eeliin abbate. Zakkaariyaas hin sodaatin jee inni jalqabaa maal kenneefi? Jajjabina kenneefi. Maal kenneefi? Jajjabina. Hin sodaatin. Ergamaan Waaqayyoo ifaan fuuldura abbate baadholiin keenya ija ergama Waaqayyoo ilaalu amantaa qabna? Ga'umsa qabna? Hin qabnu. Zakkaariyaas qulqullicha Gabri'eel hin laala. Qulqullichi Gabri'eel sitti dubbata. Zakkaariyaas hin sodaatee ani gara keessa dhufeera. Kadhannaan kee dhaga'ameera. Aarsaan kees fuuldura Waaqayyootti fudhatameera. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Har'a baay'ooliin keenya fuuldura Waaqayyootti wanti karannu wanti baay'ee jira. Waaqayyoon akka nu waaqayyo. Waaqayyoon akka nu kadhatamuuf yaa Waaqayyoo kanaaf deebii naa kenni. Yaa Waaqayyoo rakkina koo furmaata ta'e. Yaa Waaqayyoo dhibee koo qoricha ta'e. Yaa Waaqayyoo jireenya koo gaaffii koo deebii ta'e jennee wanta baay'ee wanta Waaqayyoo gaafannu qaba. Waaqayyoon immoo yeroo isaatiin wanta hundi hin deebisa. Galanni isaaf haa ta'u. Yeroo isaatiin hin deebisa. Zakkaariyaasiif Elsaabeet bara hedduuf maaliin qaban ture? Ilmoo hin qaban. Mucaa hin qaban. Fuuldura Waaqayyootti gaa'elli isaanii mucaadhaan ilmoodhaan hin eebbifamu. Isaan garuu ilmoo amne. Kanaaf ilmoo argachuu hin dandeenye jedhanii mana talqaa hin deemu. Ilmoo amne jedhanii mana qaallichaa hin deemu. Ilmoo amne jedhanii seexaana gabbaruuf hin deemu. Deebii argachuuf yeroo hunda fuuldura Waaqayyoo abbatu ture. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Har'a yaa maatii Waaqayyoo gaaffii keenyaaf deebii argachuuf yeroo hunda fuuldura eenyu abbachuun nu barbaachisa? Fuuldura Waaqayyoo abbachuun nu barbaachisa. Mana talqaa'ee deemnee deebii hin argannu. Moorree moorchifnee deebii hin argannu. Hammeenya yaannee deebii hin argannu. Yeroo hunda qulqullummaadhaan, yeroo hunda amantaadhaan, yeroo hunda kadhannaadhaan fuuldura Waaqayyoo abbachuun nu barbaachisa. Zakkaariyaas Elsaabeet yeroo hunda gaaffiin isaaniis deebiin isaaniis eenyu wajjin ture? Waaqayyo wajjin ture. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Har'a gaaffii keenyaafis deebii keenyaafis yeroo hunda haasaan keenya eenyu wajjin haa ta'u? Waaqayyo wajjin haa ta'u. Kiristaanota ሁሉ ቀን ዘካርያስ ካህን ኤልሳቤጥ እናታችን ቅድስት በጸሎት በጾም እግዚአብሔርን ይጠይቃል። በእምነት እግዚአብሔርን ይጠይቃል። ወዴትም አይሄዱ። ለጉዳያቸው መፍትሄ ፍለጋ አልቻ ቤት ሄዱ፣ ጠንቋይ ቤት ሄዱ። አያሟርቱ አያስሟርቱ። እግዚአብሔር እኛን ታያለህ፣ ሕይወታችንን ታውቃለህ ይላሉ። ሁሉ ቀን እግዚአብሔር በጊዜው መልሳል። እግዚአብሔር በጊዜው ይናገራል። የዛሬው ቀን ዘካርያስ ካህን በቤተ መቅደስ ውስጥ ቆሞ ሊቀ መላእክቱ ቅዱስ ገብርኤል ከእግዚአብሔር ዘንድ ተልኮ መጣ። ዘካርያስ አትፍራ ነው። ምን አትበል? አትፍራ። ዛሬ ከሚያስፈራን ነገር የእግዚአብሔር መልአክ ያበረታታል። አረስ ዋንተን ሶዳች ሱራቴ ዋንተን ሩፋች ሱራቴ እድማን ዋቀዮ ነው አጀጀበሱ ሶዳቴ አረናንካ ጋሜረ ጀናን አማ ዘካርያስ ማል የደ ጫልዱ መጀ ያቅፈቹ ጀነ ዱባቴ ቁልቁልች ገብርኤል ኤልሳቤጥ ኢልሙ አርገት ህንልፎፍቲ ጄኔ
Kuna kami. Zakare. Ani dullome. Iyan dullomte. Akka namummaat sirna namarraati darbineera. Isheen da'uu hin dandeessu. Kun akkamitti ta'a? Waaqayyoof wanti hin danda'amne jira yaa maatii Waaqayyo. Wanti hin danda'amne jira hin jiru. Wanti kun namaaf kan hin danda'amne eenyuuf danda'a? Eenyuuf danda'a? Galanni Waaqayyoof haa ta'u Waaqayyo galateeffadha. Jireenya keenya keessatti nuuf wanti nutti ulfaate. Lubbuu keenya keessatti nuuf baatan ta'e Waaqayyoof deebii qaba. Kanaaf Zakkaariyaas itti ulfaate lubichi. Kun akkamitti ta'a? Qulqulluun Gabreelii akkas jedhe. Ani fuuldura Waaqayyoo kan dhaabbadhu Gabreelii qajeele. Ani fuuldura eenyu kan hin dhaabbadhu? Fuuldura Waaqayyoo kan hin dhaabbadhu Gabreeliidha. Jecha koo ijaan nageenyeef hamma kun raawwatutti arrabni kee diidaa ta'a jedhani Waaqayyoon ikkamsa kanarraa sisinaa jedhe. Amiin. Ergamaan Waaqayyoo yeroo dubbatu sirriitti hagaan nu barbaachisa. Zakkaariyaas arrabni isaa hidhame. Iccitii kana sammuu isaa keessatti qabateera. Namoonni ishee maaliif hin ba'u lubichi? Mana qulqulleessaa keessatti maaliif tura jedhanii isa eegu hin ba'uun eenyu wajjin dubbachaa jira. Eenyu wajjin dubbachaa jira. Ergama Waaqayyoo wajjin dubbachaa jira. Amma mana Waaqayyoo yeroo tan yeroo karannaaf dhaabbattan eenyuun ilaaluun isin barbaachisa? Waaqayyoo ilaalaa. Ergama Waaqayyoo ilaalaa. Dubaroo haadha keenya Maaramii ilaalaa. Fannoo irratti kan fannifame dambara qaraanii irratti gasaa kan lolaas Gooftaa Yesuus Kiristoos fayyisaa kan ta'e isa ilaala. Maaliif? Yaadni keenya gara samitti adeemu. Qalbiin keenya gara samitti adeemu. Isa biyya lafaa miti. Kadhannaan keenya isa maalii haa ta'u? Isa samii haa ta'u. Kanaaf Zakkaariyaas hin baane. Turee bade. Tureen kun yeroo dubbachuu hin dandeenye. Maal isaatu qabame? Eenyuun hin dhageenye? Eenyuun hin dhageenye? Ergamaa Waaqayyoo qulqulluu Gabreeliyaan kun akkamitti ta'a jennaan arrabni keenya amma kun amma ta'utti jedhe. Har'as baadholiin ergamaa Waaqayyoo nu barbaachisu warra jaan arrabni isaanii hin dhiyama. Qalbiin isaanii hin dhiyama. Hubachuu hin danda'an. Ergamaa Waaqayyoo akkasitti hojjeta. Zakkaariyaas ba'e. Sana booda haati warraansaa Elsaabeet bara dulloma keessatti maal taate? Maal taate? Isheenis Waaqayyoon qaanii koof deebiteera jettee ji'a 5 of obsite jedha galanni Waaqayyoof haa ta'u. Argitanii? Waaqayyoon maal kookseera? Qaanii kookseera. Har'as Waaqayyoon qaanii keenya nu fa'u. Wanta baay'ee wanta nu qaanessu nu keessa jira. Wantan Waaqayyoo beeku namni kan hin beeku wanta badii baay'ee hojjenneera. Qaanii keenya hunda eenyu tokko. Waaqayyoo Elsaabeet ji'a 5 guutuu of obsite. Ji'a 6 garuu dubaroon haati keenya Maaramii gara Elsaabeetitti deemte galanni Waaqayyoof haa ta'u. Argitanii? Ji'a 6 irratti eenyutu deeme? Dubaroo haadha keenya Maaramii. Ji'a 6 irratti dubaroon haati keenya Maaramii deemte Elsaabeet nagaan sifaa ta'u yeroo jettu Elsaabeet garaa ishee yookiin gadameessa ishee keessa kan jiru Zakkaariyaas Elsaabeet irraatii kan argame qulqulluun Yohaannis daa'ima ji'a 6 garaa gadameessa haadha isaa keessa kan jiru afur qulqulluutiin guutame jedha galanni Waaqayyoof haa ta'u. Kana eenyutu dubbateera? Qulqulluun Gabreeliin dubbateera. Inni gadameessa haadha isaa keessa yeroo jiru afuraatiin ni guutama. Wanta isa majjeessu waynii hin dhugu. Tundira Waaqayyootti hin deema. Inni raajii Waaqayyoodha. Alachuusaaf namoonni baay'ee hin gammadu jedhee qulqulluchi Gabreelii dubbateera galanni Waaqayyoof haa ta'u. Amma kuni kan dubbatamee fi afura qulqulluu Waaqayyoodhaan ji'a 6 dubaroo haati keenya Maaramii gara Elsaabeetitti yeroo deemtu Gooftaaf kan sagade Yohaannis inni guyyaa har'aa guyyaa itti alate galanni Waaqayyoof haa ta'u. Har'a baay'ooliin keenya ilmoo hin qabnu ta'a. Ilmoo argachuuf yoo Waaqayyo ilmoo naaf kennu jechuu dandeenya. Waaqayyoon yeroo isaatiin nu kenna.
baay'ooliin keenya hojii hin qabnu ta'a yoo waaqayyo hojii naa kennu waaqayyoon yeroo isaatiin hojii nu kenna. baay'ooliin keenya gaa'ela hin qabnu ta'a yoo waaqayyo gaa'ela naa kennu waaqayyoon yeroo isaatiin nu kenna. baay'ooliin keenya fayyaa hin qabnu ta'a yoo waaqayyo fayyaa nu kennu waaqayyoon yeroo isaatiin fayyaa nu kenna. yeroo isaatiin waaqayyo wanta hunda bareechee hojjeta. galanni waaqayyoof haa ta'u። በጊዜው እግዚአብሔር ሁሉን ነገር ውብ አድርጎ ይሰራል። ክርስቲያኖች በሚያስፈልገን ሰዓት በሚያስፈልገን ቦታ